Minister Muummee Dr. Abiy Ahmed mana marii ministeerota waliin raawwii kurmaanaa tokkoffaa qorachuu eegalan. Biroon qonnaa Oromiyaa oomisha ga'e roobaan akka hin banneef qonnaan bultootiin tooftaalee hundumattu fayyadamuun walitti qabu akka qaban waamicha taasise. Israa'elii fi Hamas lolaa torbeewwan jaha booda waliigalteef qaaccee irraa ga'uu isaanii gama Hamasiitiin dhagahame. Harka fuunee akka mul'atan kabajamtoota daawwattoota keenya televezyiinii walifirraatti oduun galgala kanaaf qindeeffannee isinitti hima. Oduu faana Anabboo Maqaasooti oduu jalqabaatti dabara. Ministeerri Muummee Dr. Abiy Ahmed mana marii ministeerota waliin raawwii kurmaanaa tokkoffaa qorachuu eegalanitti jiru. Ministeerri Muummee Dr. Abiy Ahmed mana marii ministeerota waliin raawwii kurmaanaa tokkoffaa kan bara 2016 qorachuu eegaluu isaanii gabaafametti jira. Finfinneetti hojjettootaa fi hooggantoota hojimaata badaa keessatti hirmaatan 1,000 irratti tarkaanfiin fudhatamuun gabaafame. Kurmaanaa tokkoffaa darbee keessatti hooggantoota fi hojjettoota hojimaata badaa keessatti hirmaatan 1,000 ol irratti tarkaanfiin fudhatamuu biiroon Public Service fi misooma humna namaa magaalaa Finfinnee beeksiseeti jira. Biirichi waltajjii marii jiraatota magaalaa Finfinnee waliinis geggeessuu irratti argama. Bara baajataa 2016tti kurmaana jalqabaatti hojjettootaa fi hooggantoota hojimaata badaa shakkaman 1,000 ol irratti tarkaanfiin fudhatamuu hooggantuun ittaantuun biiroo Public Service misooma humna namaa addee Fiqirt Abarraa himaniitti jiru. Biiroon qonnaa Oromiyaa oomisha ga'e roobaan akka hin banneef qonnaan bultootiin tooftaa jiru hundumattuu tajaajilamuudhaan oomisha walitti qabu akka qaban waamicha taasiseeti jira. Girmaa Guddisaa bal'insaa akka ta'anitti qindeesse. Hoogganaan biiroo qonna Oromiyaa obbo Geetuu Gammachuu ibsa miidiyaaleef kennaniin yeroo ammaa waqtiin midhaan gahee walitti qabamu waan ta'eef oomishni gahee roobaan akka hin banneef qonnaan bulaan tooftaa jiru hundatti fayyadamuun walitti qabu akka qabu ibsanii jiru. Akka raagaa meeteoroloojii roobni yeroo sana eeggannetti fufuu waan danda'uuf uummanni qindoomina cimaan walitti qabuun murteessaa ta'uu himaniitii jiru. Naannoo Oromiyaatti hojii qonnaatiin xiyyeeffannoo olaanaan kennuun hojii hojjetamaa jiruun jijjiiramni bal'aan jiraachuu himuun bara kana karoora xiiqii milkeessuuf hojjetamaa jiraachuu obbo Geetuun ibsaniitii jiru. Bara oomisha bara 2015 fi bara 2016 qonna arfaasaatiin lafa hektaara miiliyoona 1.1 sanyiin uwwisuuf karoorfame lafa hektaara miiliyoona 1.2 raawwachuun kan danda'ame ta'uu kan ibsan yoo ta'u kanaanis oomisha midhaanii kuntaala miiliyoona 21 ni argannaa jedhamee qabamee ture keessaa kuntaalli miiliyoona 25 kan argame ta'uu ibsanii jiru. Milkaa'ina kanaaf roobni yeroon jalqabuun carraa guddaa ta'uu danda'ee jira. Qonna gannaatiin lafa hektaara miiliyoona 8.4 misoomsuun karoorfame hojiin guddaan hojjetamaa tureen lafti hektaarri miiliyoona 9.4 midhaan gosa garaagaraatiin uwwifamuun ibsamee jira. Kana keessatti hojii kilaasteraatiin milkaa'inni guddaan kan itti mul'ate ta'uu kan ibsame yoo ta'u bara kana lafti hektaarri miiliyoona 6 kilaasteraan faca'uus himameeti jira. Waliigalaan hojiin qonnaa ganna haala karoora oliitiin kan raawwatame ta'uunis ibsamee jira. Haaluma kanaan oomisha midhaanii kuntaala miiliyoona 200 fi miiliyoona 63 sassaabuuf karoorfame hojjetamaa jiraachuu obbo Geetuun kan ibsan. Sassaabbii oomisha kanaan hanga lafa hektaara miiliyoona 4 sassaabamuu qabu keessaa hanga ammaatti lafti hektaarri miiliyoona 3.5 sassaabbiin raawwatamee jira. Haa ta'u malee yeroo ammaa roobni yeroo isaa malee mudachaa jiru oomisha irratti miidhaa geessisuu waan danda'uuf uummanni bifa duulaatiin oomisha gahee walitti qabu akka qaban obbo Geetuun dhaamanii jiru. Misooma garbuu biiraa irrattis waggoota muraasatti hojiin bal'aan hojjetamaatii jira. Bara kanaas oomishni kuntaalli miiliyoona 10 akka argamu kan eegamu ta'uunis himamee jira. Nisheetii fi sanyii ruuzii irratti hojjetamaa jiru walqabatee hojiin jajjabeessaan mul'achaa jiraachuu kan eeran obbo Geetuun lafa hektaara miiliyoona 1 irratti misoomsuuf karoorfame hanga ammaatti lafti hektaara miiliyoona 1.1 misoomsuun himameetii jira. Oomisha ruuzii kanaan godina Jimmaa aanaa Shabeetti hektaara 1 irraa hanga kuntaala 130tti argamuun ibsamee jira. Bara kana akka nisheetii fi haaraatti qabamee hojjetamaa kan jiru misoomni boqqolloo lafa hektaara miiliyoona 1.7 irratti misoomaa jira. Kanarraas oomishni kuntaalli miiliyoona 76.6 ni argama jedhamee kan eegamu ta'uun ibsamee jira. Haaluma kanaan misooma bunaa irrattis hojiin xiyyeeffannoon hojjetameen oomishni fooyya'aa ta'e kan argamu ta'uu ibsuun karoora qabame ol milkaa jiraachuus eeranii jiru. Oomisha kuduraa fi muduraa irratti hojiin bal'inaan hojjetamaa jira. Nisheetii fi misooma dammaatiin karaa qulqullina isaa eeggateen oomishamaa jiraachuu ibsuun waan karoorfame ol dachaan raawwatamaa jiraachuu obbo Geetuun dubbatanii jiru. Gama qabeenya beeladaatiin loon sanyiin filatamaan diqaalomsuun irratti hojii hojjetameen loon 800 ol mala ammayyaatiin diqaalomsuun danda'amee jira. Qabeenya uumamaa kunuunsuu fi misoomsuun irratti akka hojii ijootti xiyyeeffannoon sochiin olaanaan kan taasifame yoo ta'u akka naannichatti biqiltuun biiliyoona 4.8 dhaabbame kunuunfamaa jiraachuun ibsamee jira. Kana caalmaatti milkeessuuf akka naannoo Oromiyaatti sadaasa 11 bara 2016 irraa eegalee kunuunsi kan taasifamu ta'uu obbo Geetuun ibsanii jiru. Oduudhuma wal fakkaatuun barattoonni kutaa 5ffaa olii midhaan sassaabbiif gara maatiitti akka deebi'an biiroon barnoota Oromiyaa waamicha dhiyeessee jira.
Magaalotaa fi qabeenya bishaan Oromiyaa Google Earth irratti maqaa ganamaan galmeessisuudhaaf waliigaltee irraa gahamuun isaa gabaafamee jira. Daraartuu Garbaa bal'inaa qabdi. Magaalotaa fi qabeenya bishaanii Oromiyaa Google Earth irratti maqaa ganamaan galmeessisuuf waliigalteen mallattaa'e. Instituutiin Saayinsii Hawaa fi Ji'oo-Ispeeshaalaa Federaalaaf Instituutiin Karoora Magaalota Oromiyaa magaalotni haroowwanii fi laggeen Oromiyaa dhaabbata kaartaa lafaa kaasu Google Earth irratti maqaa ganamaan akka galmaaniif waloon hojjechuuf waliigaltee mallatteessuu beeksisee jira. Magaalotni laggeenii fi haroowwan naannoo Oromiyaa ammallee Google Earth irratti maqaa weerartoonni duraanii moggaasan qabatanii sirreessuuf Instituutii Saayinsii Hawaa fi Ji'oo-Ispeeshaalaa waliin hojjechuun dhaabbatni Google Earth akka maqaa kana sirreessuuf hojjechaa jiraachuu Daayirektarrii Instituutii Pilaanii duraanii Injiinar Eebbaa Garbaa himaniiru. Qorannoon kunis waggoota 3 keessatti xumuramuun maqaaleen Oromoo ganamaa fi yeroo ammaa ittiin waamamaa jiran akka deebi'uuf kan hojjetamu ta'uu ibsaniiru. Instituutiin Saayinsii Hawaa fi Ispeeshaalaa Federaalaas magaalotni Oromiyaa ammayyaa'oo fi teekinooloojiin akka utubamaniif deeggarsa ogummaa akka taasisanii walii ibsaniiru. Godina Harargee Bahaa aanaa Gursumitti namootiin nuti beektotaa dawaa isiniif goona jechuudhaan namoota 28 irratti miidhaa qaqqabsiisan poolisiidhaan to'annoo jala ooluu BBC'n gabaasee jira. Gocha guyyoomsuu kun akka lakkoofsa Itoophiyaa ji'a hagayyaa bara 2015 aanaa Gursum Araddaa Odaa Nagaa keessatti akka raawwatame ragaan poolisii godina Harargee Bahaa irraatti argame ni mul'isa. Shakkamtootiin ammaaf maqaa isaanii hin eeramne sadan aanicha keessatti dawaa Habashaa isiniif goona jechuun namoota irratti miidhaa qaqqabsiisuu itti gaafatamaan kominikeeshinii fi miidiyaa qajeelchaa poolisii godina Harargee Bahaa kan ta'an Koomaandar Ittaanaan Tolosaa Gooshuu himanii jiru. Gochi raawwatame kun namoonni dhuunfaa nuti beektota dawaa isiniif goona jedhanii namoota waldhibdee lafaa irratti qaban waldhibdee ijaarsaaf jaartii gidduu jiru akkasumas dubbii mana murtii irratti qabame namoota 28 dawaa Habashaa isiniif goona jechuun guyyoomsuu kan maddooduu BBC gabaase. Namootiin kun falmii mana murtii akka mo'atan goona jechuun maallaqa midhamtoota irraa fudhachuu himuunis dubbii seeraa qabatee jiru seeraa hambisnaa jedhanii waan itti fayyadamaniif ummata waan guyyoomsanii fi yakkaan akka ilaalamuudha gabaasni kun kan mul'isu. Gocha kana raawwachuun kallattiin kan hirmaatan namoonni sadan midhamtoota 28 kunniin irratti tokko isaanii irratti qarshii 200 hamma 1,000 fudhachuu isaanii Koomishinara Ittaanaa Tolosaa Gooshuu himanii jiru. Shakkamtootiin sadan dawaa Habashaa beekna nama maraatee ni fayyisna nama rakkoo qabu ni hiikna nama himataa yookiin ammoo mana murtii qabu ammoo himannaa isaa akka irratti hin mirkanoofne ni taasisna akkasumas namoota waldhabdee mana keessaa qaban immoo namni sun akka hin dubbanne akka inni maraatu akka inni jaanja'u goona jedhame warra dawaa Habashaatti fayyadameedha jechuun qondaalli poolisii BBC'f yaada kennanii jiru. Midhamtoonni gocha shakkamtoota sadan kanaan dhukkuba sammuu fi qaamaaf saaxilaman jiraachuu kan dubbatan Koomishinarri Ittaanaan Tolosaan ammatti namoota 28 keessaa 9 miidhaan irra ga'uu isaanii himanii jiru. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii fi gareen BRICS dhimma waraanaa Israa'elii fi Hamaas irratti marii geggeessuuf akka jedhu beeksisee jira. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii fi biyyoonni miseensa BRICS dhimma waraanaa Israa'elii fi Hamaasitti marii geggeessuuf akka ta'an ibsamee jira. Qaamoleen lamaan dhimma waraanaa Israa'elii fi Hamaas irratti mari'achuun murtee dabarsuudhaaf karoorfachuu gabaasni CGT'n mul'isee jira. Barreessaan olaanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antooniyo Guuterees fi pirezidaantiin Raashiyaa Puutiin dabalatee hoggantootni biyyoota miseensa BRICS maricha irratti akka argamanis eeramee jira. Durataan BRICS fi pirezidaantiin Afrikaa Kibbaa Sir Ramaphosa marii intarneetiin geggeeffame kana dursaa turanii jiru. Dabalataan immoo biyyootiin baatii amajjii keessaa miseensa BRICS ta'uuf jiran marii kanarratti ni hirmaatus jedhamee eegama. Haala deeggarsa namoomaa fi gama Gaazaa qaqqabaa jiraachuu ilaalchisee mariin geggeessuun ibsaa walos ni kennuu jedhamee eegama. It seems as if there's a good chance we get a large group of hostages that are being held by Hamas in Gaza released in the coming days. Televiziyoonii walifraati oduun galgala kanaaf qindeeffannee kana fakkaatu. Ana boomaa qaasuun ture. Qophiileen kennaa yeroo dhiyootti simbira ga'uutti fufuu waan faana turtaniif galata qabdu. Nagaan bulaa.